maaliif maallaqa malleen kun akkaawuntii abbaa irra gala. Ayaa yoo kana katoo taates jarri kun wal mari'atee gurbaan san obboleessa keenya rakkoo irraa furamee yoo jarri kun jidduutti hangate ni fayyadamnaa kajoo uteheehu rakkoon jirtu maali anammaan tan obboleessa keenya gammadee yoo kajaamu ta'eehu maali rakkoon jirtu maali rakkoon jirtu allal waa'ee ijoollee tanaa dhagaye wallaahi akka rabbiin qura'aan dargeeffadhaa guutakka waan biraatii miti kan isinii muu deemu qura'aana rabbii dhiimi kun wallaahi qura'aana kanaan isinii kadhaa sabboonaan kun halgaddanaa bilbile akka viidiyooti argeen halgaddan jee osoo dubbiin tun hin ka'in dur murtii waan deemaa jiru quban qabdu dubbiin qatarrirraa haga biyyatti jaaramtee sababni sirra barbaadamee guyyaan eeggatamu jira laa wallaahi qura'aana kanaan isiniin jaa yoom kijibe akkaataan inni itti naayibs if eeggad kun laal gastii namarra sin dhageen wajjii sinaasawin jara kana waan isaan godhu jirain argu jira garuu ani hin dhageenyedha isaan hunda an akka ilma oromoo tokkotti akka isaanillee dhaloota akka nuti nama argee tokkotti ittiin dhiyaadhaan an dubbisaanii gastii isanis mana kiyyara isaanumaa tolfite anumaatu isaan ol galchee hojjaa san dura gaafa lammii goone dhiingatta macarrashaa mucaa warra machaaradhaa kana yamanii fi suudii jidduu miidhamee gale 700 teenyee ofii keenya sa'aa takka keessatti ijoollee gaaraatii wajjin gammachuuf wajjin walitti qabnee galchinee fi biraa deemne san nama takka gastii yeroo ol galchee hin beeku rabbii waan kaalgaddaa san naf fideef hin beeku kaalgaddaa san waan hin fidee isaan galchee fi rabshaan turutti kaatee hin beeku. Waalaikum salaam. Hojirraa jira. Takka dubbadee hoo akkam? Dubbar Jamaal nagaame. Yaa murtiin madarramteetiin kun. Yoo xiqqaate ji'uma takka dura murtii keenya goota keenya hayyuu keenya jaanii as gubbaa akka jirtan lafa dhiichistan an oromuma tanaa waa'een isiidhaan hangalle wallahi. Laal silaa gaafas xiqqishoo qusatanii gaafa yoo inni dogoggoreef takka namni isatti dogoggoreef irraa hambifatuu qaban ture beeku. Oromoo tana wannummaan isii namaan galu yoo nama faarsan samiin nama tuqa yoo nama arrabsan lafan nama maxxansan laal jalqabumaa hoo murtii xiyyaati akka nama tokkotti wanni siin jahu iddoo walitti sin dhiyaannu asmaratti si beeka si argaa wallahi namni arrabsamuu fi namni yeroo hundaa baaramuu fi qomatam nama jabaa ta'uu hubadhu nama jabaa nama tokko yoo ati irra jabaatte malee namni gartee yoo ati irra jabaatte namni si dhaqqabuu dadhabe qofa luka qabee gad si harkisee fi gad si deebisuu dadhabe maqaa si balleessuu si arrabsu hanna yoo jaame murtii guutuu hattuudhaa jarana dhagaatuma baane waggaa 3 irra murtii guutuu hattuu guutamee gurri guutamee yoo jara keenya. Haaraa waan haaraa fidanii waan haaraa. Waan haaraa mite amma laal murtii guutuu irraa fayyadamanii akka fi bakka fi fedhansa yoo dhabanas deebanii murtii guutuu maan aangoon biyyenni keessa jiru keessaan jira dalagaddeetiin bulaaf dandeetiin jiraadha garuu akka fi fedhansan hoggaa dhaban yookaan namni kun maana caalaa yookaan namni maaliif akka mana isaatti baay'inaan akkasi gargaaramaa xiyyamanaa miti waan jawhistii tana of keessaa baasaa jira keenya irra hedduu nama keenya uuma. Kana keessa jira. Anis followers nama 100 meeqaan qaba. Maa isa qofa biratti gargaarama. Namni maa isa akka murtii gootoo jechaa oola bakka maanurra ol kutaadha walumaa gala wanni biraan jirtu. Walii galee kanaaf dhiisaa fafakkeessaa tanas dhiisaa arrabsoon namaa mucaa homaan gonoon guyyarraa diimataa bareedaa furdataa itti tolaa jiran uma akka namaa nyaata babbareedaa guyyarraa nyaatee qaamni dabalamuufitti arrabni keessan itti qaama isaa babbareechaa itti tolaa dhufu jiraati waan kana keessaa galaa murtii ati ammoo wallaahi jabaadhu haga lubbuun jirtu laa namni si arrabsaa miti adeeroo kan si arrabsus faaruu fi oliin ka'in arrabaafis gadi hin bu'in nama tokkicha himimmaan irraa tare hanga qabdu. Hanga miidiyaa jirtu laal waan feete godhi bilaashee isa jiraateeroo dhahichi takkaa'u maallaqa yeroo ammaa gajjettee kophee si of filachuun maallaqa si gaafachuu. Ambar maammee kiyya gargaarsa jiru jiran kana ijoollee tana gammachuu fa'amanii agartame as jira. Alishoodee fa'a ibsaa jaalibsaa fa'a ijoollee tana walitti qabee guruppiidha bakka ijoolleen tun jechuun ni jiraam ijoollee biyultaan. Ijoollee tana anaatu yaameetiin qotaa nama kanaa gargaarra jeetii yaamee waan hin fedhisan goosaan sii galee ijoollee tiyya bakka. Maaliifin abbaa isaanirraa waa barbaada an ijoollee tana isaan tanin namaarraa fuudhu tanarraan fudhadhu. Maammee anamma gammachuu isiniin naa godha waan isheen aangootanii isin. Maaliifin ijoollee abbaa gargaaramerraa waa barbaada dhaabaran. Mee maal si jalaa haate murtiin eessa wal geessee
kana amma gaafii nati gaafattu ma eessa wal geesse maalitti kanattee murtiin si jalaa haasuu danda'a? Is my question by the way. Oromoon keessa gaafatte akkanumatti lafaa kaatee abbummaan tokko lafaa ka'ee jee ragaa tokko sin gaafat ragaa jettee akka Habashaatti Habashaan gaafa namni tokko waa namaan jee evidence samta. Because baratanii jiratan. Wanni jennuun gabaabinuma takkittuma tanaan hin xumura murtii. Ajandaan murtiin hattuudhaa kun bitamuu didee jira. Isinirra du'e kabiraan uu fidaadhaa yoo jiraate. Ajandaan kanaa miti kabiraa fida wayyeessaa fidaadhaa. Na sababa wanni fida kun xiqqoo ni qabbanaawe. Amma murtii miliyoona galchaadha geeffadha. Murtii miliyoona galchaadha. Sammuun keessan positively namni jedhee kun dhageenye hundi keessan mana kana follow godha miliyoona galleeti indoom waan ajaa'ibaa isaan agarsiisna tanaa isaan gubu jira beekta kota akkasumatti ilaala amma Faisal kana murtii kiyya laa Faisal kun guyyaati akkasitti mana haadha hundee teessee akkasitti lappaatu nabira taa'u jira bar Faisal daamotaa nabira taa'u jira bar sibira ture ilaala amma lappaati sanni argee yaadarraa fuudha isa yaadarraa fuudha. Faisal. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Gargaar sumal gadda kasi wajjin tikatraa bulleessan ibar. Wallahi hedduu ulfaadhu anilleen suma biraan ture yeroo sanii murtii waan gaarii dalagaa turte. Haati hundeetilleen sima maddii turte. By the way akka yaadattu riyaala dhibbaati akka tachiinutti as kan itellee ka gargaarsa obboleessa keenya haadha hunde kanneetiniin ergiif biyyatti yeeni biraa deemanii haasata ilaalala maammela dhaggeeffatuudhaan riyaala dhibbaa kishaa baafatee qaashii nu hirmaate Faisal Daamota riyaala dhibbaa san gise deemuu deemnu haadha hunde kanneetiin niiraa silaa mucaa sanii ergitu irratti ida'ii ergiif jeetiin riyaala dhibbaa sanitti kannee deeme kan maamme. Murtii guutu. Allah le murtii sabboona dhaakanni boggota akka Faisal boggota akka itti deebina sabboona dubbar si dura dhufee jechuuf Faisal kiyya dhiifama. Ya, ifama na goda familiin dhaggeeffadhaa waan tokkotu jira murtii guutu ani nam tokko raayis koomin qabu mataa keetti raayin koomin. Dhugaa nin fudhadhatan. Ya, laali ilmi namaatti sintuine mataa kee qofa iftu hawaasa sin koomatina hawaasni murtii guutu ni jaalata dhibbaa dhibbatti jaalata. Akka hawaasni san garuu laal namni gaafa namni iyyatti silaale fuulduratti silaale akka hawaasni kun si deeggaruuf akka hawaasni kun sitti buusitu godha. Kana hunda situ godha. Akkas si hordofu jirutti akka hawaasni si hordofu jirutti maaliif hordofuutu? Dhageettii guddaa qabda yes dhageettii guddaa qabda. Uummanni si jaalata dhibbaa dhibbatti nama kamii olitti si jaalata. Feemasoota sadarkaa amma jirru waggaa 8 miidiyaa kana fayyadamu jirra. Obboleessoo nama 120 daawwatamte sadarkaarra jirta. Dhageeffadhu. Gaara guddaa hogguu taate yoo if hin beekne rakkoodha. Ijoollee hunda si taphata dhageeffadhu. Ani dhugaa jirtu sitti makka nama miidiyaa fi tokko barate dhageettii qabdu irratti siyaasaa barachuu qabda. Laa dhageeffadhu. Dhageettii amma qabdu kana irratti siyaasaa yoo hin fayyadamne ijoollee hunda si taphata jechuudha. Lammaffaa irratti ajandaa dheedee mana kee dhiqqee. Mana kee dhiqqee dhufe abbaan fedhe si haaromsu adiifsu geestii nama ijoolleetti irraa maal goota. Abbaan barbaade gaafii dhufe as si haa gaafatu. Mana kiyyatti hin kaane lakkee. Asitti kee aannan asii fira dhufeen kunne. Lakkee boo sandura. Achi booda jira dhageeffadhu. Sandura miti dhageeffadhu. Ajandaan as dhufee kute. Si galtee? Kanaaf. Ani ajandaa aannan as dhufee waan gaafatee deeme. As dhufee hogguu isii fi innii fi mucaan duroo ol la siifin sirreessa bakka kana siifin sirreessa sabboonaa fi ani laayifumaa seenuudhaaf qophiin turre. Galgala aannan as hin turre faamilii koomantii barreessa. Aannan osoo dhufin dura bara achitti dubbannee dhufne. Achiin bee dhufee laayifii banadhee baranuu. Maybe an achi boodaan see garuu achiin dhaqwanii. Ayyee itti fufitu. Waan isin jedhu murtii guutuu kiyya. Tokko baratti miidiyaa kanarratti. Amata meeqa miidiyaa kanarra jirta. Tuturree amma ijoollee si jalaan feemasa taasitana dhiisiiti. Kutaan biraatu sirra duulee si dadhabe. Si galtee? Sirratti duulee si dadhabe. Garuu maaltu jira amma? Sadarkaa amma jirtu kanatti hawaasaa sin koomateen hawaasni kan sirriitti si jaalatta akka ajaa'ibaatti si jaalatta. Uummanni si hordofaa jira. Wanni ati gootuus nama himuu hin barbaadu. Ragaan miidiyaa irra godhu jirtu malee akka isaan godhutti hin jirtu. Qabatama waan lafa taa'uuti. Kuni waan namaan nama sakkaraa waan namaan naa godha jettee uummataaf ibsiin tullee hin qabdu.
Halee sarraas dhiyoo sana itti jirta jechuudha. Si galtee amma maaltu jira ni beektaa? Tokkoffaa irratti yeroo bilbila kee namaan haasawitu saahiba filachuu qabda. Dhagee sitti meetiin ture waan kana. Saahiba filachuu qabda. Yeroo bilbilaan namaa wajji haasawitus waan haasawituu fi waan dhiiftu qabaachuu qabda. Dhimma takka gartee yoo namni sittiin dhufe waan itti naqattu qabda waan irraa naqattu qabda. Si galtee barreeffama keetis yeroo ijoollee hundatti barreessitu nama barreessituu fi nama kaan adda baafachuu qabda habiibi. Anna uummattuun barreessu Wanni miidiyaa kanarraa akkanatti godhu hinaaffaa qofa malee wanti badii ta'e hundi hattuudha. Akka jirtutti hattuudha naa beeka hundi si jechuudha. Akka jirtutti hattuudha. Garuu wanni mata dhukkubbiitti ta'e tokkoffaa irratti Harargee keessaa ati Jawaar Mohaammed bira dhaquudha. Si galtee? Ati Jawaar Mohaammed bira dhaqu abbaan fedhe anaatu quba hudduu kaa'ee takkitti miidiyaa kanarraa mee akkasii afaan bantu sanitti sabboonatti afaan bantu. Dhageeffadhu. Akkasii afaan bantu sanitti mee gabbaatee takka attaakaa gootu jechuudha. Namnummaan lubbuu qabu jechuudha addunyaa irratti. Dhageeffadhu. Kanaaf wanni miidiyaa irraa nama iyyisiise kan nama boochisu murti guutuu akkamitti Jawaar Mohaammed bira dhaqa. Jawaar Mohaammed bira dhaquu miti. Jawaar Mohaammed bira dhayitee dorgomtoota hojii dhayite qabdi. Asli Hamzaa Haajii akkasuma kaabuttaa Maammee Jabanaati hojii dhayite. Gaafa hojii dhayitu maaraatoonii hojii fiidan jira kanaa hunda wajjin. Namni tokkoffaa beesi. Namni yaada gaarii yaada uummanni fedhu dubbatee uummata irraa quuqqaasisi. Jara san hunda injifattee galti. Si galtee sadarkaa sanitti argamuun kee immoo miskiina ati gartee geestii irra hin deddeemtu. Hamana ati oowwiftu hawumaa keessa hin jirre hawudduu dhalaati irraa haasa'u malee faayidaa hin qabne. Ha gartee mukaajidaan jibbu butuunaa hunda namni gad deebisee sadarkaa itti godhe geestii isaa dura dhageessii naal diina kumsii tokkoffaa irratti. Dhageeffadhu. Wadiif jefaradhe kana. Yaa kanaafi Ittiin deemu. uummanni jaalala siif qaba. Barra an barna dhibaa barra. Harargee tana keessa qumanyaatu jiru obboleessu. Uummata shanyiin zariin jaarameetu mana miidiyaa kanarraa ol kee irruma duuluuf filata. Kanaaf yaadni isaanii humna biraan qabanii namarra duulu kanaas nama nyaachuu. Amma jaartumatee bireedduu deengadda fuute tana nama warra arrabsuu jiru obboleessu. Warra fi namaa dhalee bineensa gaaraatti dhalee hin beeku. Wallahi nama afaan Oromoo dubbatan garuu nama fakkaatan. Sanyii Oromoo waan addaati jechuudha. Kanaaf obboleessu sadarkaa qabdus beek, bareedina qabdus beek, bakka amma jirtu tanaas beek, saahiba filan, iccitiitti eeggan nama abibi booni jiraat. Geestii irra immoo olii jechuun xiqqoo atiilleen rakkoo. No, itti san anaatu balleesse anaatti isaan ijoollee keenyan guddisanii waan kana godhe. Ijoollee xixiqqootu irra deemaan oliin abibi nama ati nama guuteetu si nyaata. Akkamiin nama takkaa qarshii uwwisha kaati takka uffata gaarii hin bitatin takkaa kophee gaarii hin bitatin ati akkamiin namni noolii sirraa kabara naal jiru eessa yoom Noolii maali? hayi akkana jaan dubbataa jira bara bibi hayi Eenyuun? guyyaati boolee deemtu hunda eenyutti mata isaatti murtii guuta qoy guyyaati ki deemtu guyyaa biyyarraa baate guyyaa hunda namni maaliif biraa feedii kee hangana baraati qoy. Guyyaa achirraa deeme inuma haasaawwa mana as dhufee as jiraachuu guyyaaf malee namni guyyaa na akkatti suutii jirtu namni sin beeku namni hin beeku dirqamaa namni hundi gabbeebe murtii guuta suutii jira jechuu qaba. No. Bakka feete jiraadhu obboleessu kanaafi hinaaffaan obboleessu silaa hinaaffaan asirraa galchite miidiyaa kanarra yeroo dheeraa akkanuma namoonni nu arrabsaa turani garuu immoo ati laal rakkoon ta'e akkam. Dabbaaltu akkana jaa dabbaalta kaayyoon tishartii bareedaa tokko beektee beeka biro. Gurbaan shee oomisha dabdulleetiin shee magariisa balootiin shee oomisha Nuulee dadarree maqaa yaamuu siin qabu obboleessu awwaara kana tanas targeeta keessan galchu dhageeffadhu. Amma wanni siin jiru ani murtii guutu. Hordoftoota gaarii qabdu kan akkam awwaara muusammaan godhin. Awwaara muusammaa gaaf tokko deeggaree uummanni bakkuma hundaa mul'ata bakkuma hundaa maanootti galchaa oola. No hin ta'u barbaachisu akkasan. Ummata kee obboleessu ummata si jaalatu ummata danuu kana si hordofu kana qajeelii deem haajaa feetee qabatamaan ummata gargaarsiisa asirra taa'ee bakka qabda yeroo qabda. Daqiiqaadhaatti hin fudhatu bara akka itti. Kanaatti obboleessu iccitiitti eeggadhu hanganumaa siin jaa namni rakkoo qabu si'i ummata kiyya dhiifama naa godhaa wanta kun godhe namni rakkoo qabu ajandaa kana hunda akka irratti banamu godhe sitti meetiin ture si'i kan hammiladhu garuu. Dursitee naa himte reefu quraanaan dubbadde wallaahi dursee naa Sabboona galatoomi wallahi waan silaa hambifnellee ni fixe anni beekta hanga miidiyaa kana naa gartullee kijibandee garuu waan akka malee garaana nyaatee ani viidiyoo waraabaa ture bar kophaa dhiyeessi galee murtii wajjin wala gartee suura wajji kaatee kanaaf
is kophaatee duu jirte jaanii anuma uqamna godhanii garuu ammoo dhugaan jirtu akkuma teette ijoollee nama birraa eegi jaaniin hundee fi paawara itti godhee murti. Sana mana mina mangone hunda nama godhaa bara nama guddaa waan guutattuu jeetu magaa. Habibi nuradi waan dadarree waan amma sabboonaan akka gorsaa waan haga amma sabboonaan jee kana achitti nafne de. furadhu bakka kabiraa Kan hojiitti ammas bisimilla jeela nama tokko waan amma irreertu hojii jalqabdee irreertona itti fufi akkanumatti arrumarraa eegalii sagantaa qabattee jirtu anuun hin beeka sagantaa hedduu nama hedduu tartiibaan keessee jirta kagargaaru Oromoo kagargaaramu Oromoo waan itti jirtu itti fufi ibduban deebiin abadan nam tokko gargaaranii nama agarsiisanii afaan banuu qofaami. Yaa sunu jumaan itti deemnaa bara eenyu akka hojii hojjetu dubbiin amma dubbiin wannummaan haga ammaa dogoggorate wallahi amma namni 2,700 sinu laaltan akka beeytaniif wannumti haga ammaa dogoggorate tasabboonaa durseetiin isiniimi akkamitti Reebo jaalladhi Jamaal kun dubbatee ture dalagattiin jira ilfoonaan gurraa qaba laal Habibi akka waan gartee laal amma TikTok kanarra Harargeen maal isaa qoy dargaggeessi waa kadhachaa ol kunoo maali qoy dargaggeessummaan isin waa gargaaraa ooltan kunoo maali kadhaan ammas waa kadhatee umrii 25 gadi hanga 30 hedduu taa'ee waa kadhatee namni san maallaqa naan galchine jageessi irra deemee namnummaan guddaan qoma guddoo kun naaldiin akkuma deemteen dalagattu namuma fayyaa qabu tokko gargaari murtii guutuu asirratti dargaggeessa biyya keessaa afaan banuuf dhageeffatu namuma fayyaa qabu takkitti isin gargaareen dhukkubsataa kaneen fashalte meeqaatu jira karaa isaanii keessa jiru meeqaa jira qabsoo irratti kahaati miskiinaa meeqaatu jira Harargeen guutuun gabbee jawaara naabiiti jaa yoo ate ummanni san bakka inni fedhuuf gahuu ate dhufeessi koomata geestii hattu tura akkasi asi hunu rakkoon asi maali deemeen dalaga obboleessoo hay bar dalaga dhiiga tufaa jirraa bar biyya namaa keessatti maallaqni nuti namaa kan inni kun bar ijoolleen mana madaamtuun irraa hafeetiin bar hay miskiinni kun bar halkanii guyyaa osoo namaan ergamuun maallaqa kana baasaa bar amma inumaa warri asirraa wayin gargaaru kun jiru kun hundinuu ijoollee dargaggeessaa miskiinummaa isiin hin qabne barsiisee akka isin miidiyaa kanarra galtee dalagata wallaaltee barumsa dhiiftee miskiinummaaf harka kannitee koomii qofa godhaa jira. Hay amma bakka bu'aan sanitti ummatuma gurguddaa kanaa dhufee bu'aa bara amma inni kiyya kana guyyaatti na ergan san naan galle iPhone kiyya naan bitamin iPhone namaa sii bitaa obboleessa waggaa 27 taatee umriin ta'e hay Esa ba dem dem ya ba den dalaga tu biya kay tu tiap apa lah. Esa boy when ambar tarun tu kumang kabu esa. Wa male ma kam kumang kam. Wani sira bo amale male ni nunggal. Wani nunggal wani nusene nunggal nu khade. Wo ikit ma fuanjiru. Yo murtiin kumang qabu garuu dargaggoota murtiin gargaare keessa mucaan magabbu'ee kana wanni kana hedduun tole sabboona eenyu maqaan isaa. Amma ati lammin gargaare dhiyootan. Lammi yoo asana jiraate silaa dhufee wanta sana jira. Ademma alhamdulillah khalee maammeen sibira jiraachuun san ijoollee sibira jiraachuun amma absalaam sibira jiraachuun san waa hedduudhaaf gaarii tokko. Okay? Yes. Maali jennaan ragaa qabdaa namoonni gartee amma halkan san anillee sarkee ture waan dalagaa turte hojii boonsa dalagaa turte ammoo nama ol neexee galtii irratti jarumsanillee waan isaan irra gale atirlee waan isaan irra gale silaasi beeksisu qorsoo isaan gaafanneewu irri Anarratti wanni galuun jiru mari isaanuma bira achuma akaawuntiin takkumaa barre. ammoo waan maammeenii fi gartee amma absalaan faanii fi namoonni sibira jiru kun ragaa si bara amma ni gammadan kun wanta maammee takka arke viidiyoo maammee takka kun arke okay saniif waan dalagdu jechuun akkuma sabboonaan jee ifteehi gaddeebitee ijoollee wajjinis waan jiini atimma nama gartee nama kanarraallee muuxannoo qabu jabaadhuu siin jenna ayyee. Marhaba taate galatoo maal faadha sinin dura kabajama. Ani bara waan isin jettu eenyu namni nuti guyyaa takka kennee nama rakkatee ture laal maammi qabiraa kun finfinnee keessa akka malee miidhamee tumamee ture waan sanii gaafa sanaan oguun itti dhawoomu sanii harkee ture gaafa inni dhawoomu finfinnee keessa dhawomee wayii baasuuf bakka san waa qopheessa bakka san dhaqee akkata jirti jira hojii wal dhaban gaasan isaa beeka jarreen makkana isa kun hiriyoota musaati ammaas ilkee hundarraa facaasan amma nama akkana kana fa'a haqa qaba waan sabboonaa siin jesanis numa fudhadhu namoonni biraa carraa itti fufa
Mijaa kana ammoo bira dhaabbadha maammee qabiiraa kana. Maammee abshirnee amma sanii miti bar laawwanni guddaan nuti beekuu qabnu tokko wani nuunga ani amma waan isa nama taasisan keessa namni tokko kan nuti asirratti ol finnee hawaasaa nu rakkifne hin jiru. Bakka guruppiitu gargaara. Guruppiin gargaarsi. Ne guruppii gargaaree fi kana biree hin geenye jiru namni bikka ajandaan itti wal ga'ee jiru gaa seenee waa himatu raadha akka namni fooloo isa godhuuf dhaqee dubbata. Maybe namni sun hin jiru waan ta'eef. Kana biree hin geenye jee nu homatu. Fixee jira takka waan ergameef sana. Amma namni kara keenyaan nu kananiif hojii jiraale isumaaf kanname. Takka nyaatee fixee yaa lama dabalata barbaada. Wanni bilaash sabiil naman kukkukuu mire bilaash lafaamee dhufne maalini kun lafaamee dhufee way beekaa inni na bira hin geenye juusun. Jalqaba akkaawuntii tamitti akka si gargaaramu godhame silkiin naa bitame na bira hin geenye kajuu yoo jiraate silkiin sun duraanuu tan teen turree carraa keetii miti amma boodaa'uu si bira hin geessu asumaanitti hima. Teen turree nasiiba keetii miti jechuudha jiin. Jaalataa oofishaal ijoolleen jettu suni nama sadii qofaa silkii biteef 100,000. So eenyu jaasim suudee mucaa jaamu ka suudii tana keessa jiru tokko suudii tana ta'e Dubaay ta'e beekuwe suudee mucaa jaamu tokko jira isaa qofaatu hin galchiniif qarshii 70,000 risiin isaanii na bira jira mee ama ijoollee san jaalataa ofishaal nama jaamu san kijiba mee amma sitti addesinii baasa innaa itti naa sheer godha uwwama takkitti tana qofa na bira dhaabbattan waan maal naa gootanii jaalataa ofishaal mucaa jaamuutu edee achi dubbatee mi tokko ka dubbatee isaanii mi naa sheer itti godha mee namoota eda Mallayni nu bira hin geenye eenyuun nu bira hin geenye jaan keessaa nama tokko naamma ishiin godha ishee itti godha dheetiin fidadhaa isa akkama muut godhatanii naateessan akkanuma muut godhatanii naateessan itti sheerraa godha eenyu namni eeda akkas jeesuun nama tokko naa hima. Thank you. Ummata angkomantii barreessaa jiin kun uummanni ni beeka ummata barreessaa jiin meeshiin godha jiin ni beeka uummanni. Silkii sanaa kan nime silkii sanaa kan. Sheeritti godhamee ijoollee. Sheeritti godheetin jira naayama amma jaalataa ofishaal bitaa jiru san laal. Koo eenyu qabee taasisa silkii Maammeen kun amma maammeen boosi maammeen kun nama riyaa jiru ni beekta nama siyaasaa miidiyaa kanarraa abalu maaliif dubbatee beeku. Maammeen wayii barkalee hojii turre. Yaa laa jechuun jireenya miidiyaa keessatti beekamtii qofaame murtii guutuu kiyya namni siyaasaa baruu wayyaadha. Yes. Jaltee bakka tamiin dhaqa bakka tamiin hin dhayin. Eenyuun na fayyade eenyuun na fayyadne eenyuun na miidhuu fedha eenyuun kufaatii tiyye fedha garuu bifa lamaan tokko dirree baasee si deema tokko si fakkaatee si miidha. Si galtee si fakkaatee si seeni gaafa anamma nama fagoodhaan haalalurra nama dhufee na faartuun irra jibba. Si galtee namni riilii gaafa nama maxxanee na faarse taargeetii isaa bareetiin jira. Amma waan sanii adda baafachuu qabda damii na. Lammi salaama maal jirti? Muti qabu jirta guutaa gastii mana kiyya rafame uummata akka qofa si gaafachuu barbaade. Ijoollee sanaa fi wanni ijoollee duula kana namni bane ijoollee tanaatu waan kana ajandaa kana gaddiige fitu ijoollee sana. Obsa maallaqa isaaniif duraan kan namuuf karaa jirullee jira ture namni waadaa seenii fi suudii mucaa jaamu tokko isallee sharitti godhee amma fidaa obse. Allah gaafa dubbii xiyyaa akkattiin adda isinii baasa usa suudee. Jala gabbu'a. Hayyee namni motivation dafina asirraa na darbi waa tokko allaal yoon dubbii tana kiliir isiniin goone wallaahi murtii hattuu dana qabadha murtiitu hattuu daqiiqaa 3 qofa naa kennitan akkamitti akkan ijoollee san silkiin bitamtuuf eenyuun akka walitti isaan kanne ammumaa asitti ilaalla maalleeni qarshii meeqaa isaan bira ga'e eduma teekistiin abarreessee ture mucaan sun kalee asrii asuma faa warri jirtanii fi warri amma gabbuutan. Lammii motivation yoo jiraate naa barreessu abaaboo naa darbe. Cajjaatuma warri koomantii kun nalaalaa isin koppilink share repost godha. Lammii motivation yoo jiraate abaaboo naa darbe. Arargee kooflaan nu fittee bara buleessoo dargaggeessoo. Amma naan namoota.
Lammi yoo jiraate namni lammiin alaali ati gargaarsi nan geenye ganaa'uun sin ga'u. Hai. Akkana taatu. Oi naaf fida lammiin naa ol fida please lammiin fida. Waa'ee ijoollee tanaa laala waan hin dalage keessatti waan inni ittiin gaabbine waa'ee ijoollee jaalatamu. Gala kan laali ijoollee sanii Murti meena qabadhu. Amma fakkeenyaaf ani argee baatimi. Odo murti me wanta kan sirrii dubbadha. Amma ani argee baati. Lammiin dhufe bakka mootii. Okay. Sabboona waan yaada tokko hin qabanii fitadha. Amma maammi naa obsita. DJ naa obsita. Lammii naa dhufu. Egaa waa'ee ijoollee sanii kaate namni takka hin dubbattanii lammii motivation ni beeytanii. Amma waan isin biratti laawwan godheetti dawwale. Maammi please asnaabe yoo dandeesse. Jimaal luqadhuuti viidiyoo kana naa baradhu lammii dubbii ajaa'iba qofa si gaafachuu barbaada. Please waan irratti arrabsame waan irratti qomatame waan irratti hattuu jaame kana qofatti akka si gaafachuu barbaada. Okay. Seenee. Teentee jirtaa kotta. Teentee jirtaa kotta. Ay maal natti mul'atu warran maal hin ta'iniro? Viidiyoo yoo bantee ni mul'attaa bani. Okay, heewu. Ni jirta bakka akkanumatti taa'e hin dubbatiin sitti mul'atii yoo fedhe waan fedhe haa ta'u. Sagalee tana naa waraabbattan faamilii. Ijoollee eeda deemtee achi dheeytee waa'ee mucaa sanii dubbatte san irratti lammii isinii waa gaafachuu barbaada. Namoonni kun ni jirtanii mi? Ni jirta eenyu gabbu'e? Maammee ni jirtanii? Ni jirta. Thank you. Maammee eessa bu'e? Ni jira murtii ni jira. Maammee boos ni jirtaa mi? Thank you. Maammee ni jira muutu godhate malee. Galatoomi. Lammii baga dhuftee. Ayyee. Amma haasawaan isin eegalan dhaggeeffadha. Lammii assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. First of all namoonni ijoollee keenya keessaa handafee akka gargaaramaniif haala mijeesseef keessaa tokko si. Gara maalleenii ati gargaaramte I think yaa 4,500 haa ta'u. Murtiin meeqaa si ga'ee jee dawwalee si gaafatee ni beekaa? No, ergasiyyuu nama ittiin dabalchiisuuf haa yaalaa ture ni beektaa akkaan san booda ijoollee takka jira fakkeenyaaf ta guyyaa saniin dhagahin ta guyyaa saniin hirmaatiin ijoollee guyyaa sanii firran turre Rabbii guyyaa qiyaamaatiin si qabee bagana yaadachiifte namni tokko lammiin barbaadaa jee dheengata miseenjara walii guruppisi godhee maallaqa akkasii ergu sii godhee. Transportii nama santuu kavarnarraa godhe Adaamaan jedhamu. Hayya aniin kun sheerii sirraa fudhadhee obboleessifee. Gari miti kaa jechuun wantidha. Kaisla waadaan agaleewu jecha dhoorgeetiin hin fedhu jee anaatu deebisee sanboodhaan ijoollee dhaabbataa naa ergitu. Ijoollee fakkeenyaaf amma gibbii fattee achoo deebi'u jira ammas gaafa boqonnaa kana waan takka kavar. Sorry. Wantidha. Ni jiraami? Hayya ni jirta deem. Murtii. Amini share coupling gora hayya. Okay. So amma halkan sanii turree seenne laayivii kubbaan tokkos ni ture yoo yaadattan ta'e galgala amma murtiin na yaamu san galgala saachoo dhoyne seenne na ijoolleen warran dhagayiniitu jira. Warra san hunda keessaanitti dhaqanii lammii maal ta'e jedhanii natti fidaa ture guruupina godhee waan barbaaddutti maddu jee ijoollee. Roza Fayo Australiyaadha. Roza Fayo. Yaa Roza fi Sabaan miyyoo jaamta. Isaan hunda wajji guruupina godhee. Thank you. Ya still ijoolleen sun har'aan jajjabeessu jiran haga har'aa na jalaa na Hayyee galatoomi hankee kanaan xumurraa waan isirraa fayyadamanii ni qaba. Waan isirraa fayyadamanii ni qaba. Awwa sanii miti maal taate waan bir and bir. Naa ulfaadho obboleessa kiyya haqa rabbii si afaan hin dhabamsiisin. Dhimma waa'ee jaalataa farratti akka nuti nu wajji hirmaattuuf siyaameen ture ni yaadataa? Jalaa kaaseetiin siima dhaggeeffadhu. Uummata kana himiif waa'ee mucaa jaalataa jaamu kan hin bitamte. Yaa waa'ee jaalataa dhaggeeffadhaa laal. Mana kiyyatti anaa liivii banee taa'u jiru murtiin dhufee just bilbila akkam bitee bilbila sanii akka laayivii seenee fi wantoota godhadhe hundatti garsiisee achi booda jaalataan faan dhufan. Jaalataan faan gisee dhufanii bakka waa'ee viidiyoo isaanii irraa haasofnee ijoolleen tun ijoollee jajjabeeffamuu qabdu jennee waa'ee jaalataan faanoo akka murtii guutuu san dura keessaan dhaqee dubbisee abshiir jeenii ture. Hunda dubbatanii qoyamoo maaliif hin eegalle ijoolleen tun bilbiluma nurraa barbaaddii jenne. Ammoo maaliif hin eegalle? Jenna Rozaan kisuma sana maqaa lammiitii fi murtii doolaara 200 ni galcha akkaawuntii lammii ni qaba achirratti shaa godhaa lammii ni galchitaa fi jette. Akkana
yeroo kana humni jaanu bira jira jan humni jaa kaduraan baga qabnu lafaa qabnu jira Murtiitu waliin algabdaa halkan sandura kanneef anaa kanneef halkan sandura. bakka kuma jaani qabna jan jarri lafa jennaan erga hagana kuma 40 arkanne maaliif hagaafe kanatti guutanne obboleeyyan gargaaru ni qabna maaliif galgala sanweena galgala ajandaa biraatu jira waan biraa tawaarakkoo biraa tafurru jireene mana kiyya cufne mana murtii tachoo dabareecha so gizuma san achira telebirri isa sabaan oromiyoon jaamtu gizuma san shaara goote warri komantii tileen ko takaafoy gizuma san galchanii fi nama bayaan kuma shanif qabe arshii hafte suudishaan anaatu tiguuta jeekum diddamaif qabe arshii gizee harka isaanii seente wada sabaa shiino qarshi kuma 75 akkas kafudatanii gabbuwan jecha suudii tokkicha kumaan jalaaf murtiin lammi jala deemiti hordofii jala fudhi raaje gabbuyeetin anu miseenjala wanti waasaapii lakkoofsa wal jijjiirree inilleen haayinaanje anilleen dubbise mana wanti erga waan kana cufne just bakka bilbilli suudiin ni ergaadha gizee sanuu erguu barbaadeeti na diddeeje murtii maal jeen aboo wanti kun hawwitu gaariidha namarraa illee taatu fuudhi guutii ijoolleen tunaa bitattu jeen gabbuyeet nama sanilleen hin dhabe abshir nin galchaa jee nu biraa deemee jecha ammaan tana achi booda jaalataan faanilleen gabbaanii viidiyoos dalaganii bilbilallee iPhone libeena anillee ni beekaa kanatti bitu gatuma sani gatuma qarshiin isaanii sani jecha bilbila ni bitu Kuma jaatama faan bitattaame boo. ya so suudishaa hangaafadhee fi just ani hojiif biizii ta'ee beeku na jalaa dubbachuu dide suudishaa amma laal dhaggeeffadha bakka ta'an ganama gisee jiran naaman hedduu takka rifadhe በጣም ነው የደነገጥኩት ዋና ከሲኔ ነው እንግዲራም ያ ማና ሊቪ በኔቲን ታው ቱሬ ሀቱ ናኘቻ ቱሬ ቦደረጁ ነምኒ ለረደደ ወላኒን ፍራጀለለቀ ግዘነቁ ዋንጅሩ ቲሜ ላል አከምን ቤታ ጆሌን አናማ ወንቲኑ በደ ጆሌ ዋኒን ገለኒ ፊጅራ ጆሉ መጃለታን ፋንጀቻ ስላ ዘለ ጅራ ተኒፋነ ተወለ ጆሌ ዋኒን ገለኒ ፊጅራ ሙት ሆታ ጂሜ ዩፊዳ ጆሌሰን ኦሉ ገጃ ዩፊዳ ጆሌሰን ዮጅራ ሼርቲ ጎራና ፊዳ አከርመ ፉለ ሳይቶ ጃሶ ይና ፕሊዝ Dal jolle waan galanii fi jira wallahi amma jolleen Hamza Sheikh Jabir ni jira Hamza Haji Fan jolleen ni jiran gaafataniti laal homachuu malee waan homatan hin qaban sitti nima barakinni isaanii amma maal nu godhe jaano gaa himatan sila arshi fira biraa galtee sin jirtu anamma tanan dhabe haa tana dhabeetiin deemi jaanii nagar lakkisan fira biraa bee qarshiin akkaawuntii isaarra galte soddomi jaan roozaa gisuma sanii agartee mi eenyutu ansi wali kannee ijoollee tan laala kanan godhe hawaasa bal'aa dhaggeeffadha waa'ee bittaa bilbila ijoollee sanii ani viiziin jira fiifuu gaafsa waa'ee geemaa sanittiin jira lammi maalleen kun 70 ijoollee tana bira geemi suudishaan kuma 20 waan abisanitti guutaa fi suudishaa kan ati dubbisii fi ijoollee tana silkii atummaan bitii fi karra kaayeeti wali kannee ijoollee fi isa adda keessaa beeyaan ban qabu anu gorsee maallaqan balleessin murti guuto lammin bagana gaan dhufe dhiifama na godhi wayiinsi gaafadhaati. Ayyee. Okay. Lammi faa gara miidiyaa gara keetiin dhufanii gargaarte moo gargaarre? Gargaare waan Oromoon guutuun beeku sabbona. Koi gaaf inni adeebisu woy. Murti guuto. Maal Sirratti Oh. lammi faan si bira dhufee lammiin fe'ama sanii beekna asirratti garuu immoo rakkina isaa baasee himachuu hin dandeenye rakkina isaa sana immoo eegassi dhufee ati waan san akkana si waa si bira dhufee wanni san milkaa'ee fi gargaarte moo gargaarreeti? Akka ajaa'ibaa. Okay, waan gargaarte san waan inni fedhu sanii fi waan gargaarte san hanga bira geeni beeytaati. Hin gaafannee waan. Thank you, hin gaafanne. Dhageessan hawaasa kiyya gara lammiittiin as deebi'a. Lammi edee waan haasawitee jira geessi irratti. Yaa. Gargaarti roosaa maallaqa roosaa qofaan na bira geette san gargaarsa keeti moo kanama biraati? Kamucaa saniiti har roozaan akkaawuntii lammiin hin qabaati. Lammiin as dabalsuu jette doolaara 200 galchite maqaa kiyyaaf kamurtiiti mana kiyyatti achi booda maqaa guutuu dabarre. Okay, galatoomi. Murti guutoo bilbila na jalaa kaasuu dhiisee jettee chirra kaafte. Bilbila maaliif si jalaa kaasuu dide? No, bilbila na mucaatu himatee bara akkas jee na jalaa dubbachuu didee jeeti himatee bara. Na atiin baana ati je. An murtii yeroo sanitti biizii godhuu feene haruuzarra jira ittiin barreessine. An mataa kiyyaa suudii gaafadheetiin lakkoofsa suudiin hin qaba. Jaalataa obsiin jeen.
mucaan gisee sanuu ni lola. Suudiin kun qo'ina obsa obbatak. Suudiin kun suudii shaaqeenya kanuma ijoollee gaarii jirtu waraami. Waan daasa dhageeffadhu waan laal haa yeroo haasoo. Qad goonee haasofneeti waa dhugaa jiru dhugaa waa hunda akka hawaasaafis waan inni jee waan irraa dubbate hunda adda baa'utti haasofne wal keessa hin geenu. Wanni obboleessi keenya ida dubbate maallayni karoosaa qofaan irratti galee sanii achi. Tun kamiyyoo hawaayee ijoollee saniiti nan beekaa sabboona. Okay, ka ijoollee sanitti rakkoo qabu. Yeroo murti guutoo jee bilbila narraan kaasuu ittiin dawwaluu dhiisee waa'ee immoo eeganni fuudhe kanaa ani waa'ee isaa poostiin gooneeji. Laala kan jedhe dhaggeeffadhu murtii yeroo sana ruuzarri kutaa jaalataan irra deddeebiina barreessaa ture. Viidiyoo jira bar. Yaa naagale rakkoon qabu sabboona jennaani suutii gaafadhee barreeffamni barni jira ammaa silkii taan iskiriisha godhee fida suutii gaafadheetiin sagalee jalqabee naa deebisuu didee tarii komiin isinirraa qabda murtii guutuutti suutiin hin ergine jee himuu dhabuu yoo ta'e murtii guutoo yeroo sanitti haruuzarra ture. Isaan maaliif fudhatan akka waan fakkeenyaaf gisee murtii guutoo dhaqe lammiitu dhimma kana qaba jeenaaf murtii guutoo waliin dhooyinetti himatanii. Kanuma kanaa jecha na yaamaniiti dubbuma narraa dabanii na galakkisan. An qarshii na biraan geesse qarshii dhibba lama mataa irraa nama. Maalanii adeemsite waa'ee gama keetiitti miti hamucaa saniiti hanga gala himteeti. Jirratti. Yaa. Okay. Thank you. Figaa miti qarshiin ta'e isaanii ta'e roozaa maqaa keenyaan galchee akkaawuntii lammiin hin qaba. Akkaawuntii mucaan hin qabu laa sabboona mucaa saahiba isaatu qabaame. Erga akkas ta'e fagoonni. Akka nama murtii guutoo dhiyaatutti akka nama murtii guutoo illee wal dhuftanii rakkina kee hunda keessan ibsattee miidiyaa kanarratti illee namoota hedduu gargaaranii beektaa. Ololli edee irratti deeme sanii kanuma murtii guutooti moo waan biraaf keessaa qabu jettee yaadda? Naafaadha. Naafaa attenshina miidiyaa jaala sadii ol harkaa qaba bari mucaan. Galame. Yeah. Amma ijoollee sana meeshaa sitti nama ijoollee sana amma laala wallahi wabillahi gorsaa hundan ture jaalataa mucaa sana jecha. Ijoolleen akkamii wanti dhalaal akka nama bayyee wanti jirutti yoo fedhe bakka fedhe hafidu innummaan ittiin waa guutu tajuu isa sodaataniiti ana dhufanii haara narraa ba'uu fedhan bakka murtii guutuu jecha. Galame. Ammas immoo gargaarsi achitti maa hagasi maa nu dhaabbata jettu yaada qaban. Agartee miti akka waan dirqamaa takka. Ustaaz Amdaan amma geessan. Ijoollee kana silaa biddeni dubbiin bakki gartee murtii guutoo goomanti raggatuun eegalamte asirraa eegalamte silaa ijoolleen tun nuti jaalataa baasii isaanii ni qabdaami rabbii jee dawwalii na Koi, lammii kiyya adimmaa nama qulqulluudha nama hedduu jaalannullee nama asirratti illee gorsa hedduu nuu kannee waa hunda irree namni sirraa dhaggeeffatee waa sirraa biraa jiru dargaggeessa lafaa dhufa hedduu abdii hegereefillee abdii irraa qabu dhaloonni kun hedduu si jaalan dhugaa rabbi hedduu isa qabanya. Kanaaf akkuma nama haqa dubbatuutti akka nama miidiyaa kanarratti dubbatutti miidiyaa kanarratti dhugaadha akkuma ta'etti murtii guutoo paawara guddaa qaba nama hedduu birallee dhaabbate. Garuu maaliif namni keenya Harargee kuni amma murtii guutoo Harargee ati isaanis murtii guutoo yoo guddate numa fayyada. Yoo gama kiyyalleen illee ta'uu baate gama isaatiin namni lamaa fi sadii yoo fayyadame namni kun dalagaa irra jiratti namana. Si galtee naafillee waa godhu baate jechuudha. Garuu hayi feemasummaan murtii guutoo dandeessii isaatii fi rabbii hiree isaa tolchee Jawaar Mohaammed bira dhaquun marataan hundi Jawaar Mohaammed bira dhaquudhaaf iyyuu qabaa keessatti irra taa'ee halkanii guyyaa. Wallahi dandeettii takka rabbiin namaa kanna. Kaan immoo irratti hojjetee sanirra si dabalee rabbiin si mi'eessa. But nuti akkuma amma ijoollee teenyattu wal cabsuun wal qabuun biyya tokko keessa akka ijatti mul'ate ija diimeessinee ilaaluun maaliif anan taane jechuun waan akka malee gad nu qabaa of duuba nu deebisuu jirudha. Yoo laallee jiran hawaasni keenya amma dhaggeeffadhu hawaasni keenya amma waa hundi ifatanii malee hawaasni bal'aan nu hordofu kuni edda miira keessa seenanii murtii guutoollee koomantiin arrabsu turan. Hawaasa kanaafoo maal dhaamtame waa'ee gama murtii guutooti waan keessa beeku. Waan keessa beekuun isinitti dhaggeeffadha. Wallahi ilaal akkami nama jabaa argachuun akkami beekta akka carraate. Namni hundi jabaa miti sitti. Si galame namni rakkoo hawaasaa furummoo gaafa ol bahee gaafa if dura si taa'ee si fayyada malee si miidhu. Agartee
amma maaltu jira ni beektaa ijoollee miidiyaa ta'e jechuun hunda dura namni hundi bakka waan tiktook irratti lakkoofsi silaa achirraa jiru kun wanti jeef nama silaa dhibba'u nama silaa kanatti rakkoo haasaa furu kana hin fedhan hinaaffaa jira attention irratti jecha so akkamii hawaasni nama laalu nama hordofu yookiin akkanumatti bakka namni tokko dhufee nama gadoo gad deebiseef komantii barreessuun alakka kiyya fudhatama qabaachuuf illee ta'u maaliif jennaan laal namni ati silaa hordofu jirtu kunu siif yaadee digalame siif yaadee rakkina ati qabdu suuraa hawaasa kanaaf dhaabbatu jira so akkuma ati nama bilchaataa hordofu jiru ati illee gizee hawaa barreessitu kun bilchaatu qabda barreessuun dura jecha so sirrii miti wanti ammaan tana godhamu jiru kun immoo hundi negatiiva walirra lakkaa'u wanta dabre fidanii ammaan tana imeejii walii keessa kaa'u just bakka inni jiraame tanaan mooraalii walii tuquuf attention guyyaa walirraa no kun sirrii miti akka kiyyatti sirrii miti jecha inda'uun bar yoo waliin dhufanii nama jabaa akkanaa kana itti dhiyaatanii waliin bar paawara guddaatu dhufa bar yoo walii siime sabboonaan kophaa deemuun qabu ani kophaa yoo waliin dhufne just wanta guddaa takka hojjenna qarshii wanti dhimmi jaalataa faadha akkas ta'e suudii tokkicha qofa waan hafeef jecha girgiriin dulliituun dhaabbattee jecha bakka suudiin immoo stiil itti barreessee halee humna gizee mucaan na gaafatu itti barreessee na jalaan tubbanne qarshiin ijoollee silkii sanii akka hin bitamne godhe qarshii suudii qofa malee namni qarshii biraa nyaatee siin jiru namni jidduu tanatti dhimma isaanii laaffisee siin jiru namni akkaawuntii biraati irratti qarshiin galtee siin jirtu. Galatoomi lammii gaaffii takkan qaba ijoollee san maaliin itti balleesse karaan ta'eef qarshii 70 reefu itti san daqiiqaa 6 keessatti walitti qabee fi walitti kannee deeme badiin ittiin komatame ittiin arrabsame amma fakkeenya akka ijoollee sanitti maali itti yaaddaate maaliin godhe akka murtiitti laal irraa hin dhabe gaafadhe jecha jechuun irraa hin dhabe akkana yaadutti kanaa ol maaliif nu gargaarsiisini yoo taate malee akka dirqamaa takkatti yoo yaaduu ta'e malee wallahi jechuun mee maali wanti gadi hin jiru kaa amma fakkeenyaaf tamaama bayaanii ijoolleen sun qarshii 70 ijaan arganii ni qabanii gizee nuti gargaarsifnu san kanneen fi sumunii irraa kanneen ni qabna. Hin qabne no maali arraba kanaaf kaniin saaxilame fakkeenyaaf bakka sanitti amma isaa akka isaanitti fakkeenyaaf sababa isaanii namni hedduun attuunaan jee kana osoo hin beekin miidiyaa kanarratti maaliin harkadheetiin maaliif arrabsame? Wanta akkasii agartee waa'een nama keenyaa waa'een saba keenyaa keessattuu waa'een uummata keenyaa argeedha akka kana ka arrabsamu kan biraa ka hojjetu kan biraa like akkana dubbichi beektaa anyhow maalis haa ta'u waa'een ijoollee sanii egaati kileera akkanatti uummata kanaa gootee ati amma waan beektu inumaa baran baguman gaafa san garuu nama biraan ta'in siif ijoollee san walitti kannee biraa deemu quban qabu eega sii deebi'a nam itti kannee walitti naafi isaan ture bar naafi isaan ijoolleen akkamii bakka mucaan didduu san gartee akka waan nuti akka waan fakkeenyaaf anuu wanti godhee jidduu tanatti isaan akka mucaan sun hin ergine takki immoo qarshii akkaawunti irratti dabarfadhee takkatti yaadaa turan mucaan nin galcha jee waadaa seenee callise saniitu dila kana fide malee namni dila jidduu tanatti isaan wanti godhee sin jiru bacirraas hin jiru boodarra isaan bakka amma silaa amma gabaabumatti maal goona beektaa nama dargaggoota akkanaa kana gargaaruun bareeda. Bareedaa qofa osoo hin ta'in hedduu malee bareeda moraaliitti horuudha. Jechoota amma kashlabbee fi durriyyeen bakka irraa yaatu nama maqaa namaatu addan beeni. Maqaan lammii motivation jookun maaliin akka barreeffame dubbisuu hin dandeenye. Asirraa waccu kanaa osoo hin ta'in of course dargaggoota jajjaboo dhageettii qabanitti dandeettii isaanii gurgurachuu danda'an hedduu ganaa gargaarsiifna. Ganaa immoo waan dandee ka gargaaru nuu miti hawaasa isaattu gargaara nuti karaa taanaa fi yes kana wanni akka abdii uummanni sun muratu itti himuu barbaadu. Eeyyeen osoon ani hin dhufin dura dirreen tun teessan turte. Dirree tanarratti qaama dubartirraa haasaa turtan. Dirree tanarratti obboleeyyan gosaan wal nyaachisaa turtan. Dirree tanarratti gandummaa labsaati turtan. Bataam ጥሩ እድል ነበራቸው akkuma ganama kana viidiyoo waraabbisan har'a carraan keessanii miti carraan har'a ka itti obboleeyyan tokko godhanii har'a ahun gizeew yenee ነው yeroonis xiyyaamma gizeen gizee itti obboleeyyan fi biildi godhan gizeen gizee itti barattoota gargaaran gizeen gizee itti barsiisota gargaaran iyyafatanii sagantaa barsiisotaatiin baasee ganaa lafaa qaba isteejii wal godhe eessarraa akkamitti finnee akkamitti harkannaa kajoorratti gizeen gizee qaama dubartii asirra fidanii raasanii miti nam jaldeessonni gizeen gizee itti agartee
namni gosaa fi gandaan murtiin harargee lixaa qofa gargaarsa jaanii ni miti. Gizeen gizee harargee lamaan wal afaan kaa'anii miti. Gizeen gizee waan wantoonni dabalaniis deemuu miti. Miidiyaa itti qabbaneessine akkamitti waan gaarii hojjanne eenyus gosas gandas kutas osoo bakka hin bu'in akka Oromootti keessatti addatti immoo kutaa keessaa baane harargeetti dargaggoota iyyaafanne barbaannee arganne ka gargaaramuu qabu akka gargaaramuu goone namoonni karaa itti cufne ni jira eeyyen ni jira. Sooshaal miidiyaan karaa itti cufne ajandaan isaanii jalaa qabbanaa'ee manni vaayiraalii ba'ee taa'ee namni isaan daawwatu hin jiru. Amma eedoo uwweefii jira maaliif? Ajandaa sobaa uumanii murtiin attudha jaanii waan as baaniif xiqqoo tokko ijoollee biyya keessaa warra faawundeeshinii malee hayyama mootummaa malee maallaqa walitti qabanii sheerii namarraa fudhatan akkuma reefuun olaa azzala jira maammee qafiiraa dubbate san warra sanitti karaa cufne maali kallattii namni akka gargaaramu goone dhugaan ni kallattii malee hin cattu yoo yaadattanii jiraattan gaafa baarootumsaa ajjeefame kaajjeesi jaarraa abbaa gadaatii haga dheengadda leencollataan baasinitti Oromoon hundi akkasii beekti ture. Sambileef qabuu fedhee osoo hin ta'in dhugaan yeroo hedduu akka kana. Kanaaf hattuudha yoo hattuu jettee si ajjeesurraa illee hin deebitu. Wanni naannee godhe sanuma dawwaleetuman maallayni meeqaa seenee jee gaafadde. Komiin kiyya tokkichuma kana waan biraan balleessinee hawaasni bal'aan akka hubatuuf. Eeyyeen dargaggoonni ka carraaqatuu qabu akka carraaqatuuf ka kophee xalagu akka xalagatu barra lammi pirojektiin nuti eegallemee kaa akkamii kadheen gaddaa sun kaatee harargeerraa kaatee dhufee sun maal ture ittiin uummata kanatti mee. Akkam ture pirojektii takka qabanne ijoollee fakkeenyaaf karaa gubbaa maastish harkisan jecha ol guddatoota ijoollee xixiqqoo warra maatii isaanii bira hin jirre just walitti qabne tokko waan lama irratti hojjechuuf deemna. Tokkoffaa Ziifin sirreessaa baay'inni ijoollee sanii buqqaatota harargee kan Soomaalirraa buqqee maatiin naannawaa Finfinnee fi Adaamaa qubatanii ijoolleen maatii kana bira magaalatti ol galtee maastish magaalaa keessaa aarsitu gara nama 300-400tu jira. Ijoollee kanarratti maal buildi godhannee isteejii baafannee maal hojjannee si ergine. ijoollee sanarratti wanta lama gurguddaa hojjechuu deemna. Tokkoffaa araada isaan keessa turan ni jiraame akkasitti of gatuu maastish harkisuu san keessaanii baasna jecha amala isaanii irratti hojjenne. Talamaffaadhaa immoo just madda galii harkaa argataniif kaan listiroo fedhus bakka ni jiraame hojii xixiqqoo irraa eegalanii ittiin guddisan bakka biyaansi ittiin danda'an wali gurmeessinee godhuudhaaf deemu jira jecha. Kanaaf anu kanin dhufe jecha achira jirurraa ka'ee. So hamilee walii tuquun wal qaqqabuun wal cabsuun amma laal ijoolleen sun maal qomattee murtii maal jettini beektaa silkii osoo nuuf hin bitin viidiyoo maaliif dalagaa tajettuudha sun gammachuudha gammachuu jechuun gammachuu miti maallaqa achirratti isaan guuranii jalqaba gisee dhufan silkii kumsa oddomii nuu bitii jaanii dhufanii bara silkii qarshii kumsa oddomii nuu bitii saamsingii takka jaanii dhufanii bara kum 70 kaashii harka kannisiisee fi biraa deemee akkamittiin viidiyoo hojjenne nama barka kanneef sun ijoollee irraan fuudhee fi bara murtii biyya galatoomii yaada tokko lama itti daaddeetiin anis bakka hojiitiin jiraniin bu'a ijoollee gartee akka rutee kana sanaa ol naqee warra yaadaati isaanis yaada isaaniitti fuutanii asumaanuu lammiidhaan galatoomii waan gaarii jirta jabaadhuun jaanii amma wanti dubbii gartee uume ijoollee sanii amma namni hundinuu yaada bakka rakkoon bakka jirtuufi akka gartee dubbii qalee takaan irratti murtii rakkina tokko hin qabne hubatanii jiranii asumaanuu isin hundinuu waan takka jechuun namaan waayachuu dura sooshaal miidiyaa kana wanni isin harka jiruuf waa xiinxalaa adda nam tokko namni gargaaramu eenyuu jaanii adda laaluun bareedaadha. Amma fakkeenyaaf ana Harargee baati murtiin fakkeenyaaf Harargee lixaa ta'an amma michoo takka jira fooziya yeroo amma bira dhaqeetiin viidiyoo dalagee jira michoo sun warra cirooti waggaa 5 guutuu jechuun obboleesseesi mudhii tanaa gadiin paaralaayis ta'e waggaa 5 guutuu daaba irra gurgurtee waa hundee irra gurgurtee itti bitattee jechuun boochee murtii guutuu naa barbaadaa itti magaalaa tana keessa abaddu murtii guutuu naa barbaadaa itti magaalaa re'aa tana keesseef michii yoo sanan ka dandeessu obboleeyyan nama lamaanii amata 5 guutuu obboleessa itti dalaganii obboleessi isaanii feesbuuk yaa fi tiktook irra dhayitanii ilaaluu dandeessan miilaan lafarra deema akka jaldeessa sigalee paaralaayisii ajaa'ibaa ta'ee jechuun mucaan isa sigalee michiyyoon sana halkanii guyyaa boo'u jirti murtii guutuu naa barbaadaa jirti
wanti gartee ijoollee tana hinaafsisee sadarkaa tana gabbaanii maqa balleessu jiranii murtii guutoo maaliif paawara miidiyaa kana nurra qabaata maaliif mana isaatti wanti tun taatiidha malee si galee waan inni balleessan jiru waan ammaan tana dhuftanii hubattan tana isin hubachiisuuf guyyarraa kaanee viidiyoo waraabaa turre jechuudha amma isin hubattanii galatuumaadha murtii guutoo wanneen nun hamileen cabini waan itti jirtu tuni anniin zaalama mosadii murtii guutoo hojjetaetiin ilma namaa kana akka itti dawwalee rakkinaa fi waan adda addaa mucaa kanatti himatu arkee rabbiin si haa dandeessisu jeeni kalee adda ayyaana jechuu si galee ani akka dhuunfatti isa biraan aruusan itti dhaqe si galee kanaaf jechuu namni kuni waan inni keessa jiruu fi haalatti gartee uummanni Oromoo keessa jiru yoo barbaadda murtii guutoo bira dhaqaa laala dhugaan isinii himaan si galee kanaaf obboleessa kiyya mataa gadi qabatini jabaadhu akka gaaraatti duraanuu gaara ololaa fi hijibni silaas cabsee